Ahmad Arabud. Mana banatee jira re. Ahmad Arabuu yaama. Mana banatee jira. Mana banatee barnaaf inni immoo waliin haasa'u turre jedhe. Yoo akkas ta'e egaa jala dhaqaa koomantii jalaan gaa. Ahmad Hussein Arabud. Ahmad Hussein Arabuu kootu jaayyees. Ahmad Hussein Arabuuti moo hambeetee maama bayaan gisee maqaa namaa yaamu nama nu sanboota nama bira itti baafadhe malee. Baadoo Ahmad raamjaa Hussein Arabuuti. horoo jaa koomantaa wal maama bayaan hedduu rakkadee. Ahmad Dhaqaa faamilii koomantii jalatti yaamaa. deemaa yaamaa koottaa nama baasii koottuu siin jaanjiin kophaa ta'e nama baasii koottuu. Bilbila isaan qabdu. Bilbila isaa. Hin qabu lakki hin qabu. Maama bayaan adii ol. Maama bayaan hin qabdu bilbila isaati. Ahmad Abo Hussein Arabuu Kurbai bilbila Abo isaa Ben qabu. Adaka. Hamza Sheikh Jabir Siam. Hamza Sheikh Jabir Siam. Ajani ne namar baburin takitti jala dhagaadha. Ahmad Arabud. Yoo taanoo itti Hamza dhaqanii Sheikh Jabir Siam. Hamza Sheikh Jabir Siam. Jani. tara meeqa torba. Jai. Achuma dhaqanii taaniin dhufin malee akkas baanu. Ahmad Hussein Arabuu silaa dhufee dafnee firraa warnee jenna. Dhufutti hin jiru. Abo micaan hindu fubar. Bo micaan hindu fur micaan bar kophaa isaa ta'ee Dhaqaa Jamal. yaama kan faamilii. Jamal illeen akkasuma agartee Jamal Aliyyit illeen. Annaa dhiisa kana mana namachiisin hin maye waan biraa keessan hin dhaqiniif. Okay ayyaa. Tunduu boo'ee nama hamachuudhaaf Hamza. Lakki amma Jamaal akkasi waan hin harkee takkaa jiraa miire aboo sannurraa dhiisi jeetiin itti seenuu deemu xiqqoo booda sii galee. Waan jarri sirriin jeen sirrii miti jaa dhalootatti maare. Isaan kan ittiin jiranis lafatti miti dhalootatti. Bar haa dhufanii mee isaanummaanu asiinoo waliin naqa kootu jee hin Jamaal. Baabi. Hamzaan jala guute. Eh? Hamzaan siyaa bakka janii jala dhaqanii. Isaan jaani. Namni halaaf iyyootti hin jiruun. Eh? Jarri keessa ijoollee jala dhaqee jirti. Rabeetti jala dhaqe. Arillee jira. Ummata Mee nama gaagaa. meeqaan haasa'u jiran akkanaas qabi mee mama beeyan akkanaas qabi. Sagalee telefonu. Telefonaan. Ol fuudheera. Maal teessa? Qoy. Wayyaa abbaa sijaaraatii fi hashiishaatii fi shiishaatii fi jimaajii. Akka amantitti Akkaan dhageetti haaraam ittiin dhage. haraamii sana isaa fidanii haraama godhan ifiif keessa barreeffatanii Hin beekne bakka irraa fidan. Misillee hin gaafanne hin sobu. hedduu galatame bakka kanatti waan hin tana sii kaaseef hin qaba ittiin sii dhufa gaa. Laaya sijaaraan haraamii kaja'u quraanaa fi hadiisa keessa eenyumti eenyu ana kajeen fidu naaf. Si bo'aanuu si jaaran takka haaraa mijeen beeku ati maal irraa haasofta? Galatoomi yaa Jamaal Qayyim. Galatoomi. Aayaa. Gunni Aboo jarri akka oomishanii Jamaalee koo fakkaata. haaraami. Wajarree egaa oogute nurraatti dhiisa. Ahmad Arabuu dhufuu hin deemutiti. Walitti dhiisii hojjee naaf Jamaalii fi wanni Ahmad Arabuuti. Akkas jaan. Aboo qotu jayyaa. Waalaikum Bar jala guutuudha salaam. Hamzaan si barbaade jechuun jala guuttee bara hin laalu. Walitti dhiisii hoosiin jaajiin bakka bannee seegu jirra. Aboo namni jimaa qaama bara wallaahi cinqin danda'u. Seetuma nagaan jiraata bara. Aboo sheekotii miskiinuma yeroo jimaan harargee qaalee wayittuma jimaan qaalee qofa lafaa utaalte aboo. Aboo tana boo gara duubatti qaalessi yoo akkana ta'e. Banziila qaalee dhiifama. Awwa rabbi banziila illee haa qaaleessu. Sheekati banziilli sitti haa qaaluu goota. Izinii qaaliqa kanaati. Jira Gazinaa qamaan isaan. Ati Sheekh Jamaal Aliyyii silkii isaanii qabdaniin sa'uusa? Isin lamaan akkamiin dhaqan? Sheekh Jamaal Aliyyii kana silkii isaanii qabnaa garuu Atas kootu jaanii jaaka Hamza. Nu sodaatanii mire. Hamza. Dhaga'u jiraata. Ati kootu siin jaan. Hayyee dhuma inni si torbanaa nama dhagaar tokkuma. Wallaan dhaynu.
Asumatti warri asiin ol ba'u fedhus na biratti ol ba'ee warri haasa'uu fedhu haraamummaa fi halaalumarraa ragaa isaanii qopheeffatanii haa dhufanii warri kaanis hangasuu isin qaba keessanitti of warra azabaati. Wallahi warri geema wallahi ajandaan kiyya guddaan tokko as amman oowwise wallahi amma ajandaatiyya tab ajandaa jimaa kanarraa cofetan geemaan dirdim gadhabo addunyaa tana guutuu tab godha wallahi yaada bareedaa da'waadha sinnan godha gara sinnan tatabadhu nanjaa warri gartee itti qabadhu nanjaa warri na jaalatan qoftiin lee tab qabeensi keettidha geemni taphattu kun silaa dhagaye geema taphachuu qabdanii taphattaati geema taphachuuf hin deema jechi jiru kun jecha moo jechaa miti jecha ba jecha geema jecha kana akkana yoomi akkana jimaan keenya qaalii kana haa gurguramu ajandaa diyya geemaan akkasatti oowwisa yoo san sheekotiin gartee tajimarraa afaan bantutu waa'ee geemarraa afata waa kan dibeeta hadiisa waa'ee geemaa maallaqa haraamessitu qofan irraa gaafadhan akkas ani waan obboleeyyan naannaa kennaniin fudhadheen dhageessanii akkas kana ofii minbararra ta'aniiti kennadhaa jennii waan namaa fuudhan nulleen akkasuma kana amma laal Hamzaa Sheejjaa biraas deebi'aa dhaggeeffadhu lama mabbaa dubbii xarafa akka eegee qeerransaa xarafatu tuytan takkaa jira tashiishaa bakkaan geessan dubbii akkanuma nagaa fayyaa ormaa pugootanii dhiistan kana ni dhiistan ni fiqqisiiftan shiisha irratti takka baa takka shiisha irraa dubbadhee asaa deebi'uun tole shiisha haraam hin jedhu abbaa lala bara hin jedhu ufin hin jaadhaa dubbiin akka jechaatee miti amma hin jedhu ufin hin jaadhaa miti ibsa bal'aa barbaada yoo ragaatti dhaqqatanii yoo dhabdan kun hundi musliima taphatan faamilee azaabaa guddaa dhiyaatan sirri moo sirrii mituu dhan jiru faamilee gate wallahi jirtu kanee miti maaliif jennaan waan qalbitti ilaalanii miti deemii itti deebimee sagalee hanga feetu waraabbattu guyyaa kana isinii dubbadheen jira abbaa kiyya dubbii xarafa gootanii sijaaraa fa'aa dubbatanii isaan xarafa itti Borosayibni kiyya gabbee Ahmadiin bulook na godhe Ahmadiin jijjiiraan albaatiin dhiisaa kana hapheen xemmataa walitti coftee bar maraatee jira amma sammuun tuqamee dhiyoo tana nagaan Dubaayii keessa nagaan jijjiiraachaa jira. Jaan obsan qabu beektaa pheenxee wajjin lallabuu hin danda'u. Siboo godhe mee sirchi godhee laalu Ahmad Arabiiti moo Ahmad eenyu jette isaa? Hin qamaata moo hin qamaatuun siin jammatu. Ammoo hin qamaamo? Ayi. Godha taaptaap naanaa godha sheer koppiliinki sheer itti mudda. Ahmad Hussein bulook nu godhee jiru. Yaa maare ilmaa warra fakkeeffataa ta'an ani bar jaartii huural eeyilii jannataan rabbiin natti qabee baran birigaa aannanii tatakkaa dhiirti harkaan hin tuqin tadbirummaan ishee ilaa yoomal qiyaamaatitti irraan dhumne abbaa ta miidiyaan fayyadamne ta dhiirti ijaan hin laalle intala harargee naamusa qabdu adaba qabdu tan hin barbaadne manaa qabaara enee na buskute rabbi bakka jecha moo jechaami jecha subhanallah jecha ba nakana kana wallahi kan tabri dia man tafamili jecha to wakati aba nakana ndao sitabanga Hamza Sheikh Jabir jecha moo jechaami jecha Maarreen jecha moo maarreen jaasa jecha jechaami hin jennu nuti jecha jecha akkana moo maarreen hojii jiru maal silaa jechi waan dhiyoo taraa sadi gata gaafa keessatti hin baadhu
Faraqaa keetiif jecha Ahmadiin baaragee fincaanee wallahi ijoollee hunda buloo godhee jira laa micaa kanallee buloogee jira Hamzaa Sheejjaabe. Aboo as jira nama taphaati miti kan biloog nama dhiiranii jiru amma nu komanti. Subhaanallah. Maa buloo godha gaa maa buloo godha. Ani beewan. Tufa isa eegaa ol laaree nuti hanga inni chiyaasee fixatee dhufuu isa hinna. Dhufuu mana kiyya kottaa laafeeta. Mana isaatii mi'arrute mana isaatti yaabne laayivii teetiin hojjenne malee manuma kee qabadhu hojjenne malee nama mana fi keessa jira jaran akkasii bire. Ahmad Arabii jettan isa maqaan. Ahmad Hussein Arabo. Umar Habibi. Taap itti muddaa. Arratti muddaa jechaan olin maaf bayaan qarta kun deemtu si dhumatte. Taap. Itti muddi. Koopiliin gishar. Hamza. Yoo. Namni shiishaa dhuga ibidda jaan namni seenaan siin jedhe. Aboon seenu ibiddi jahannam shirkiin nama naqa. Talatoon. Faafi. Yenee qonjoo yenee fiqir. Laal namni kubbaayyaa lama shaayii dhugee fi namni shiishaa dhugee waluma qixa miidhama jara yoo miidhama ta'a. Ragaa maaltu jira? Wanni. Ragaa maaltu jira? Kashaayii burcuqqoo lama dhugee fi shiishaa somba dhaqee tuqu. Somban tokko lakkee shiishaa. Sombi ilma namaa garaa keessa lamaa jira. Somba bitaatii fi somba mirgaa jedhama. Yeroo hunda sombi lachuu walirra rabbiin humna kenneef. Silaaha oowwaa somba miidha kan jaamu tahee sombi mataa isaa hafuura kana gubee baasa. Oksijiina naqeetti kaarboon daayoksaayiid godhee baasa warri qaraatan yoo beektan hin jiru. Ayyee gaafii qaxxaamuraatiin qaba. Laal eegiga siif hin fixa. Shiishaani ifi sijaaraa kamturra miidhaa jiina gaafadhu qaama ilma namaa. Sijaaraa sii fi ibidda jidduu humaa takka hin jiran la bishaan hin jiran. Sii fi shiishaa jidduu bishaanii jira. Filtarri bishaanichiin ol seenee aara naqa. Si galee yeroo dheeraa booda rakkoo sirra ni fida. Yes ni fida. Rakkoonni sirra fidu san ammoo atiitu ofirra fidaa jira. Wannummaan ilmi namaa godhatu hundinuu rakkoo fida suuta. Rakkoon inni fidu kuni haraami. Amma sukkarri rakkoo qaba rakkoo mataa isaa. Soogiddi rakkoo qaba rakkoo mataa isaa. Salliinni rakkoo qaba rakkoo mataa isaa. Zayitiin jechuudha. Kun hundinuu eegagaa wanni rakkoo fidu hundi haraamuma jennee karaa haraamiin fiine si miidhaaf irraa dhiisi jechuun gorsa bareedaadha. Si galee ammaan nama sijaaraa dhugu sijaaraan haraamii dhiisin jehuun aboo si miitii dhiisin jaan malee. Jechi haraamii jehu kun akkanuma afaan keenya irra laafachuun qabu. Shiishaan haraamii rabbiin nama sodaachisu osoo hin ta'in fayyumateetiin. Si galee. Fayyaateetiin nama fayyaatee eegi jechuudhaan malee haraam jecha ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال جاء. أكان. هيدر كم هيدر الجي مكانه ولا؟ نمال لا دونغاتشون حلال. خمي هيدر. أكان ما شاء الله. كان همزة. خمي هيدر خم بانتن. أكان. Walumaa galatti garuu shiishaatu sigaaraa caalaa miidhaa qaba. Saayintifiikli hal sijaaraanis miidhaa ni qabdi shiishaanis ni qaba garuu moor har'a qabu shiishaa. Eeg ammoo haraam jecha jiru bakka saniin dhaquun qabu. Haraamii rabbi qofa jaa. Nabi Muhammaduu if biraa fuudhee hin jedhu yoo rabbi irraa fide. Kuma sadii nagalchame kuma sadii irratti moona. Guys. Okay, gaafii reefu qaxxaamuruu sin jeessanis gaafadha.
Tole, sajara keenya boo geema firraa dhiisnuu bakka aanu manni kiyyanna irraanfateetiti. Anaa Lagi kopiling berajan. family dirqama wal bobocollee geema kaan irratti gise wala dabnee akkas barbare wal dibnu giftiin numa kan namti asirratti maal isa waan fayyadu haasaadhaa yaada wal gaafachaa wajjinutu jira. Hamza akkanallee bara Akkas jechuun danda'u baabbayaan akka maati jettu san asiin na caba wallaahi irraa dhiisisa. Taigaa kanan jedhi. Taap giseen geema taphadhee barbaree dubbadhe achi akkasitti wal fattaanee dubbii meeqa godhu sanu taaptaappii waan biraati. Amma garuu wargaa fi deebiidhaa waan barbaachisu waan barnootaatii fi waan takka takkas wal dabalaa tokko tokkoon gisee deemnu kanatti immoo waan isaan faamu. Abootti dhiisaa yoo buloo kisin godhe. Yaaboo beeksisaa haala dhugadhaan amma gaafii dhiyeettii dabraa. Wanni haraamii fi halaalitti qaxxitaa nu geessu hin jiru. Sanii achitti waa iddoo osoo hin dabru. Garuu qaama kana qaama nama rabbiin irratti uume kana. Namarran miira keessaa baay'ee. Qaamni kun hadaraadha jechuudha yaadaan ammaan kanaan. Rabbiin nurra kaa'e. Hadara jee akka itti fudhadhu na godhu lubbuu soobeen farshoon akka miidhaa geessu soobeen shiishaan akka miidhaa geessu yoo beene qaama qulqulluu rabbiin ganama hadaraa ittiin oofanne san miidhuun taatu waan rabbiin ifajjeessuunu wanni kun booddeen isiidha piroosesa booda adeemsa yeroo dheeraa booda du'atti akka nama geessu saayintifiklii uma fedheenu irra walii galamee waan jiru. Duuba wanni kun booddeen isaa achi nama geessa akkamitti haraamii fi halaalitti adda fuudhamuu hin dandeenye wanni kun akkami haraamii miti waan qaama keessatti si miidhu yeroo gootu. Abaaboo sadii biraa faamilii ispiichaaleen jiban haaree faamilii. Thank you gaafii bareeddu. Warra isaa qabdan gaayis. Rabbiin lubbuu teenya tanaahuu Warra isaa qabdan abaaba. amaanaa fedheen nukkannee yoo ajjeefnee itti miidhamnaa yoo miine hootti miidhamnuu hidha akkasiimi. Bara waan takkaan siima ilmoon namaa waggaa dhalattu na qofalti moo ni boojji. Biirti biroo hin guddinaa malee. Waggaa ta'uu dhalattu ni boojji. Momentii yeroo isiin haadha garaa gabbuuti sanii qilleensi qaama isii keessa seenu isii miidha. Takkanaa qabatu. Heera uumaati. Takkanaa qabadhu. Lamada ani egaa naanan dhiise amma amma 8 Hamza akka Hamzatti. Ana waan jaamu. Amata 8. Maaliif dhiiftee onaan jette waan hin mataa kiyyaaf irratti harkeetiin jira. Ilmi namaa gaafa dhalaterraahi aanan dhuga bineensa aanan hin dhuyne lamaan sii tuqa. Luna guddaa bahar keessaa yeroo takka takka ol beeyyuu jiru tokko nagarre. Amata 10,000 jiraata. Dolfiinii? Okay. Dolfiinii miti amata 10,000 jiraata. Bineensa guddaa markaba garagalchuu jira. Amata 10,000 kan mataan hin dhukkubne jiraata. Naacha ni beektaa? Naachi amata 2,000 ol jiraata. Tokkichisaa? Tokkichisaa maaliif umrii dhedheerata? Nurra ayilii qabaataniiti. Akkuma tanaa waan akkasii kan nuuf faleeti. Nurra hariifa ta'aniiti. Miti. Maaliif umrii dhedheeratan? Maali sababaan isaan itti umrii dheeratan? Wanto laalamma ilmi namaa gaafuma dhalaterraahi Rabbi subhaanahu wa ta'ala tabaaraka alladhii biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadiir. Alladhii khalaqa al-mawta والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دعاء في جرون at the same time مخلوق ربي نخيست أمي ربي مالي في جرو في دوتي أممته قرآن خنا خيست نوفي مي أمم خينيا خنا خيست فتنا إسن لالو في سن إسنيف غونيجا مالي